Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nu biraa Adoolessi seenee wixataa har'a 3 bara 2017 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam jirtu keessummeessaan keessan har'aan jaallanne gammadaati. Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan humni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi Somaaliyaa gama kibbaa keessatti aleellaa geggeessa jedhama. Matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko. Biyyoonni Afrikaa qajeelfama adda addaa baasuun beekamoo ta'an iyyuu gama hojiirra oolchuun dhugaan jiru adda ta'uu qorannaan haaraa bahee hubachiisee jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Gamtaan Afrikaa walgahii hoogganoota ardiitti har'a Finfinnee keessatti jalqabee jira. Oduu booda gabaasa qabna. Qophiin torbanii ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata ishee gara walakkeessa sagantaa keenyaarra dhiyaatu. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jecha amma oduuf gara namootti deebina. Biyyoonni Afrikaa seerawwan dimookiraasii baasuutti hojii gaarii kan hojjetaa jiran ta'eyyuu seerawwan ba'an sana hojiirra oolchuu ilaalchisee garuu kan waliin dhaame ta'uu qorannaan dhiyeenya geggeeffame tokko beeksisee jira. Biyyoota baay'ee keessa dimookiraasiin waraqaarra jiraateyyuu haalli jiru garuu kan hirmaannaa uummataatti daangaa godhu ta'ullee ibsee jira. Qorannaan kun Itoophiyaaf sadarkaa gadaanaadha kan inni kenne. Gabaasa mallaskaachuu ammaa jaallannetu dhiyeessa. Biyyoonni miseensa gamtaa Afrikaa ta'an bulchiisa deemokiraataa hojiirra oolchuu waadaa seenan hammam hojiirra oolchu ka jedhu laala qorannaan kun keessumaa murannoon qaban ija jaarmiyoota siviiliin qoratamee jira. Afrikaa kibbaa keessa ka jiru yuunivarsiitii Witwaard Straandin Profeesara kutaa bulchiinsaa akka ta'an Aan Makliin akka jedhanitti qorannaa kana hooggantummaan gaggeessuu isaanii VOA'f ibsanii qorannaan kun biyyooti 6 kan Afrikaa keessatti gaggeeffamee jedhu. Putting the rules and regulations in place. African countries are quite good about doing that. Seeraaf qajeelfama gama baasuun biyyoonni Afrikaa hojii gaarii hojjetu garuu hojiirra oolfama isaa kan ilaaleen adda addummaan jira jedhan. Seera biyyoonni baafatan kan gamtaa Afrikaa waliin hagam wal simata. Kan biraa malaammaltummaa kan ilaaleen Itoophiyaa fi Ruwaandaa keessatti jechuu baannuyyuu isaaniyyuu duubatti deebi'aa akka jiran har'a dhaga'aa jirraa jedhu qorattuun kun. Itoophiyaa keessatti hirmaannaan uummataa kan ilaaleen ulaagaa tokko ka ture waldootii fi jaarmiyoota gargaarsaa kan ilaaleen labsii ba'eedha. Labsii kanaan hojii isaanitti akkamittiin gaggeessu seerri bahee hin daangessu mootummaa waliin wal ta'anii hojjechuu danda'u odeeffannoo argachuun ni danda'ama kanneen jedhan ilaalameeraa jedhan. Seerri jiraatus garuu daangaa kaa'ee jira. Keessumaa malattiin maallaqa argatan ka cufudha. Sochiin jiruus daangeffamaadha. Odeeffannoon argamus xiqqoodha. Hirmaannaan uummataa mul'ataa ta'e hin jiru jedhan qorattuun kun. Qorannaa Itoophiyaa kana ka gaggeessan Profeesar Awweetu Simeessoo qorannaan kun mirga siyaasaaf siviilii kan ilaale malee mirga diinagdeef hawaasummaa irratti hin fuulleeffannee hagana jedhan. Sababii kanaan kan ka'e karaa hedduudhaan ba'iinni waliigalaan argame kan biroorraa kan Itoophiyaa gadi bu'aa akka ta'e dubbataniiru. Yuunaayitid Isteetsi kaleessa gara galgalaa Somaaliyaa gama kibbaa keessatti aleellaa geggeessuu ishee waaltaan ajaja waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaa beeksisee jira. Waaltaan US Afrikaa Command jedhamu aleellaan kun eenyutti akka xiyyeeffate ifatti hin dubbanne garuu bahiin aleellaa sanaa maal akka ta'e kan qoratamaa jiru ta'uu beeksisee jira. Gama biraatiin maddeen nageegumsaa Somaaliyaa kibbaa keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti aleellaan sun kutaa shebalee gara gadii naannoo magaalaa Kunyoo Baarootti konkolaataa aangoota Alshabaab fe'atee deemutti qiyyaafatee kan geggeessame ta'uu ibsee jira. Qondaalli nageegumsaa maqaan isaanii akka hin himamne
raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan akka jedhanitti konkolaatittiiniif qondaaloonni Alshabaab keessa turan guutummaatti barbadaa'anii jiru. Gareeleen Alshabaab itti xiyyeeffatan kun gurmuu qondaalota naannawa Puuntland jiranii fi gaarota galgaalaa keessatti humnoota naannoo waraanaa jiran ta'ullee ibsamee jira. Jaarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR namoota dhala namaa daldalaniif baqattoota biyya tokkorraa gara biyya kaaniitti maallaqaan ergan irratti dhiibbaa gochuudhaaf uggura maallaqaaf imalaa dabalee uggurri meeshaalee waraanaa kan sadarkaa addunyaa akka Liibiyaarra kaayamu gaafatee jira. Miidhaaf dararaa baqattoota irratti geggeessamaa jiru dhaabsisuudhaaf tarkaanfii cimaa fudhachuun barbaachisaadha jedha jaarmiyaan kun. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp har'a hoogganoota biyyoota Awurooppaa 3 jechuun ka Jarmanii, Faransaayii fi Xaaliyaanii waliin dubbachuu isaanii beeksisanii jiran. Gara xumura torban kanaa irratti walga'ii biyyoota addunyaa irratti dureeyyii ta'anii G20 jedhamuu fi biyya Jarmanii magaalaa Hamburg keessatti geggeessamuuf imaluu isaanii dura hoogganoota 3 waliin dubbachuu isaaniidha kan pireezidaantii Tiraamp dubbatan. Pireezidaantichi dhaamsa tiwiitariidhaan har'a ganama dabarsaniin chaansileeritti Jarmanii Angela Merkel, pireezidaantii Faransaay Imaanuweel Maakirooniif muummicha ministeeraa Xaaliyaanii Paawuloo Jentiloonii waliin mariin geggeessan maalitti akka fuuleffate waan dubbatan hin jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waa'ee sagantaa niwukileeraa Kooriyaa Kaabaa ilaalchisuudhaan pireezidaantii Chaayinaa Shii Jinpingiif muummicha ministeeraa Jaappaan Shiinzoo Abe waliin qofaatti dubbatanii jiru telefoonaan. Waayit Haawus akka jedhutti pireezidaant Tiraamp fi giti isaanii ka Chaayinaa Shiin galoo galaanaa Kooriyaa niwukileerarraa bilisa gochuutti cicha qaban irra deebi'an kan mirkaneessan ta'uun beekamee jira. Kana irrattis pireezidaantichi Chaayinaa Shii Jinping waa'ee Taayiwaan ilaalchisee akka pireezidaant Tiraamp akkaataa tokkummaa Chaayinaan faallessinetti of eeggannaan qaban gaafatanii jiran. Bara 1979 irraa jalqabee Yuunaayitid Isteetsi waa'ee Taayiwaan irratti ejjennoo Chaayinaan qabdu ka Taayiwaan akka qaama Chaayinaa taateetti beektu kabajjee turte. Torban dabre immoo meeshaa waraanaa $1 biliyoona 1.42 Taayiwaanitti gurguruuf yaada qabu raggaasistee jirti Yuunaayitid Isteetsi. Gama biraatiin pireezidaant Tiraampiif muummichi ministeeraa Jaappaan Shiinzoo Abe marii telefoonaan geggeessaniin akka Kooriyaa Kaabaa daandii hamaa qabattee jirtu kanarraa deebitu kan waliin dhiibbaa godhan ta'uu irra deebi'anii mirkaneessuudhaan yoo Kooriyaa Kaabaa haala sodaachisaa uumte yookaan immoo tarkaanfii fudhatte deebii kennuudhaaf qophii ta'uu isaanii hubachiisanii jiran. Dooniin magalaanaa Yuunaayitid Isteetsi odolaa walfalmisiistuu galaana Chaayinaa kibbaa keessa jirtuu fi mootummoonni biyyoota Eeshiyaa 3 abbummaa irratti labsatan odola Triton irraa fageenya maayilii 12 irra akka deemaa jirtu himamee jira. Chaayinaan immoo dooniin humna galaanaa Yuunaayitid Isteetsi kan USS Setem jedhamu daangaa cabse jechuudhaan balaaleffachuudhaan kaleessa dooniilee ishee waraanaaf jeettota ishee gara sanatti bobbaaftee jirti. Doonii Yuunaayitid Isteetsi sun shaakala mirga nagaan dabruu gochuu ka duraanuu baratamerraa kan hafe waan haaraa kan godhin dubbatu aangawaa Yuunaayitid Isteetsi tokko immoo dubbiimaan ministirii dhimma alaa ka Chaayinaa Luu Kaang garuu gochaa Yuunaayitid Isteetsi tuttuqqaa siyaasaaf tuttuqqaa waraanaati jechuudhaan balaaleffatan. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haalli nagaaf tasgabbii biyyootii tokko yaaddessaa ta'uu itti fufeera jechuudhaan dura taa'an Koomishina Gamtaa Afrikaa dubbataniiru. Kunis ta'ee ardittii keessa haalli abdachiisaan jiraachuu immoo dura taa'an gamtichaa Muusaa Faaki sirna baniinsa gumii kanaarratti beeksisaniiru. Sirna banamuu gumii kanaarratti haasawaa ka dhageessan namni biraan immoo pireezidaantii bulchiinsa Faalistiinotaa Muhammad Abbaas Israa'el waliin nagaa buusuuf yaada araaraa pireezidaant Tiraampiin kenname abdachiisaadha jedhan. Gabaasa kana Iskindir Fireewotu Finfinneerraa erge tujube. Har'a galma walga'ii Finfinnee jiru keessatti kan jalqabame gumiin hoogganoota gamtaa Afrikaa akkuma baratame hojiiwwan baatilee darbanii
milkaa'inaaf yaaddoon jiru kan irratti mari'atame ture. Kanneen haasaa dhageessisan keessaa durataa Koomishina Gamtaa Afrikaa Musaa Faakii haasaa isaanii gama namaa afaan hiikuutiin akka tuqanitti haala yaaddessaa hanga tokko biyyoota tokko tokko keessatti kan mul'atu walitti bu'iinsaaf muddamsuudha jedhu. Peace and security issues continue to be a source of great concern to us. Dhimmi nagaaf nageegumsaa akka yaaddessaa ta'uu itti fufee jira. Sudaan Kibbaa, Somaaliyaa, Liibiyaa, Haara Riippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessaa hariiroo muddamni itti heddummaate kan Jabuutiif Eertiraa gidduu maalii biyya shororkeessummaan keessa jiru keessatti waliigaltee nageenyaa hojiirra oolchuudhaaf haala rakkisaa uume. Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Burundiif Giinii Bisaawu kanneen fakkaatan biyyoota Afrikaa keessa kan jiru haalli poolitikaa haala yaaddessaa jiru sirriitti kan ibsu. Haala walitti bu'iinsaaf muddiinsa akkasiif gama furmaata kennuutiin biyyoonni naannoo jiran qooda gama isaanii ba'uun haala danda'amu irratti fuulleffatamuu akka qabu dura taa'an koomishinichaa dubbataniiru. In order to address all these conflicts, we decided to give priority. Gama walitti bu'iinsaa kana hiikuutiin ittisuuf maal ta'uun akka irra jiraatu irratti fuulleffachuudhaaf murteessee jirra. Garee fi tooftaaleen naannoo irraa ta'an qaamoti gamtaa Afrikaa dhimmi isaan ilaallatu waliin ta'uudhaan tattaaffii godhan akka saffisaan itti fufan waamicha dabarsinaa jiran. Gumii hoogganoota gamtaa Afrikaa maraarratti keessummoonni affeeramanii haasaa dhageessisuun waanuma baratame. Kanneen keessaa gumii kanarratti kan argaman pirezidaantii bulchiinsa Faalisxiin Mohammad Abbaasi. Faalisxiiniif Israa'el gidduutti nagaa buusuuf tattaaffiin pirezidaanti Tiraampiin jalqabame abdachiisaa ta'uu dubbatan. There is a new ray of hope to make peace with the early initiative by His Excellency. Pirezidaant Tiraampiif bulchiisa isaatiin tattaaffii jalqabameen Falasxiiniif Israa'el gidduutti nagaa buusuudhaaf qaanqee abdii haaraatu mul'ata. Kun hojii yerooti. Waayit Haawusiif Beetelehem keessatti Pirezidaant Tiraamp waliin marii geggeessineen qophee guutuu qabaachuu keenya Pirezidaant Tiraampiif mirkaneessinee jirra. Nuyiif Israa'el gidduutti biyyoota hollaa waliin jiraatan biyyootaaf mootummoota lama hundee kan godhate waliigaltee seena qabeessa mallatteessuudhaaf qophee ta'uu keenya ibsinee jirra. Karoora nageenyaa kanaaf yaada Israa'el qabdu eegaa jirra. Pirezidaanti Abbaas itti dabaluudhaan naannoo sanaaf sadarkaa addunyaatti shororkeessummaatti duuluuf tattaaffii isaan godhan keessatti michuu ta'uu keenyallee Pirezidaanti Tiraampiif mirkaneessineerraa jedhan. Gumiin 29ffaan kan hoogganoota koomishina gamtaa Afrikaa Boris itti fufaa jedha. Iskandar Fireew Finfinneerraa. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Jarmaniin dhiyoo tana dorgommii kubbaa miilaa gurguddoo lama injifatte. Dorgommiin shaampiyoonaa addunyaa London irratti eenyutti qophaa'aa jira. Gara ispoortiitti deebina sora. Jarmaniin baraana inuma miirreessite. Guyyaa dheengaddaa dorgommii kubbaa miilaa ijoollee Awurooppaa ganna 21 gadi Ispeen 1-2 moote. Ittaante immoo halee dorgommii Confederation Cup irratti isiitti Chiilee 1-2 irra galchee shaampiyoona addunyaa taate. Underway and Arturo Vidal cutting it back on Rudy, letting fly. Ter Stegen fumbled it. The rebound is mishit by Alexis Sanchez. Dorgommii Jarmaniin dorgommii Confederation Cup baranaa tanuma moote. Dorgommiin tuni tabiyyootii ganna dabre keessa ardii isaanii mo'atan. Dorgommii kubbaa miilaatiin ardii isaanii mo'atan jaawalti dorgomanii fi dorgommii barana ta qopheessitee fi dorgommii bara 2014 ta FIFA ta mootetti waltaafe biyyi 8 taphatee jechuu marroo 24 caal taphatan. Akkanuma keessa Kaameruun illeen dhufte Afrikaa keessa jechi. Isi ammoo guyyaanuu keessa galchan marsaa lammeessootu mo'ante. Jarmaniin Kaameruun 3-1 itti awwaarsitee moote. Chiileelleen ammoo 2-2 goolii keessa buufteef. Awustiraaliyaan ammoo 1-1 gargar galan. Jarmaniin Chiilee dorgommii naannoo isii Kooppa Ameerikaa bara dabre
moote tana tokkoof duwwaan moote tana ittaanteetiin goolii Jarmanii Chiilee mooteen tana taphata isii beekamaa taphataan Chiilee Marko Diyaazii balleessanni hojjeteeni kubbaan Laars Stindel afaan buuteetiin inni birumejjee koolii keessa buufate. Dorgommii kubbaa miilaa bebeekamoo kan keessumattuu iyyuu kubbaa taphattootii Chiilee kan akka Arturo Vidal fi Engel Sagalfaatii dhiitanii babarrisaa goolii bira dabarte malee silaa jaarilleen guddum taphata. Taphataan Jarmanii beekamaan Timo Werner taphataa Chiilee Gonzaalo Jaaraa ciqileen tumatullee silaa waan tapha keessa nan baasiisisaati ammoo hin taane. Jarmaniin dorgommii kubbaa miilaa Awurooppaa ijoollee gana 20 gadii irralleetti Ispeen 1-2 irraantee shaampiyoona taate. Jarmaniin baraan ijoollum kaa'imaa guurrattee dhufteen ijoollee bebeekamtuun dhufattellee. Jarmaniin ammallee dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaatiif qophaa'uu jirti. Taatullee Jarmaniin warra taphattootisii bebeekamoo ganna 3 duratti Riyoo Biraazil keessatti Arjentiinaa moo'eef kan akka namichi goolii eeguufu Maawel Nuuzer namichi jidduu taphatuufi Oziilii fi Tooni Kroos Toomas Muuler fa'aa amma dorgommii itti aantuuf waan taphatan hin fakkaatan dorgommii bara dhufuute jechuudha kubbaa miilaa addunyaa warra Jarmaniin abdatu keessaa tokko gurbaa ganni 22 Liyoon Goozeetiif hanga ganni 21ti. Jarmaniin dorgommii Konfedereeshin Kaapitaana asiin duratti guddoo itti dadhabde sadeessoo baatee beekamti. Leenjisaan kubbaa miilaa Jarmanii Juulien Akser akkana jedhe akka dansaa taphanne ijoollum inum lollee moonee jedhe. Jara kennaan jabaadhaa jennee moonee jenne kaa Chiilee immoo Claudio Bravo guddum taphannee taatullee akka nu feenu nuun taane jechuun dubbate. Nama kuma hedduutu baay'ee daawwata. Miliyoon hedduutu televezyiinii ilaale achi gaa'uuf ammoo gufuuf qoraattii irra baaniitiin kumii dhibba hedduu yookaan ammoo nami hedduun baay'ee daawwata. Kiiloomeetira dhibba hedduu achi ga'uuf leenjifaman. Agi tokko haima, agi tokko ammoo namum duruu addunyaa keessatti gurri baheef dorgommii atileetiksii shaampiyoona addunyaa 7 duuba Leendenii wal dorgomanii atileetota kuma hedduutti addunyaa keessa walti dhufeetiin qophaa'a. 3 caalan. Leenden keessa naannoo Taawur Biriiji jedhaniitti jalqabaniitiin achi ka'aniitiin karaa gugurdaa Leenden irra maran. Laga Taamaas irra deebi'anii karaa mana amantii kaatolikii beekamaa Seent Pool Kaateediraal irraan qaxxaamuranii paarlaamaa biyyisuunii jalaan deebi'anii martoo karaa kiiloomeetira 43 irratti lafumti jalqabanitti deebi'anii wal moo'ane. Abbaan keessa galu, abbaan keessa harca'aa dhufa, kaan ammoo rikoordii haaraa argachuuf. Namu maqaa biyyuufiitiif maqaa ofii yaammachuuf dhufa. Itoophiyaan garam jirti? Leenden dhaquuf atileetota hedduu qopheeffatti. Ammatti atileetotii 50 caalan. Warra leenjis keessaa tokko obbo Useen Shibooti. Inni ijoollee kiiloomeetira 500 fi meetira 500 fi 10,000 leenjisa. Garam jirtan ees geettanii eenyufa qopheeffattan jennaan? Galatoomii akkam nagumaa jirtaa jennee ijoolleen amma hin hirmaatan jennee hojjechiisaa jirra. Gara dhiiraatiinis Abbaa Diyaadeesh, Andu'aalam Ballihu, Geessanaa Mollaa, Muktaar Indiriis, Yoomis Qajeelchaa, Jamaal Imar isaan kunniin mooyyuu wal dorgommii dhiiraatii 5,000 irratti hirmaatan jechuudha. Ijoollee dubaraa Xurunesh Dibaabaa, Sambaree Tafarii, Dharraa Didhaa, Alaanash Oljiraa, Almaaz Ayyaanaa, Latta Sambat Gidee, Gazabee Dibaabaa. Ijoolleen tun namni agi tokko nama maqaa haaraa dhaga'uu jira. Ijoolleen tun nama haaraa moo maalirraa dorgomanii hedduu? Ijoolleen tunniin Dharraa Didhaa barana Itoophiyaa shaampiyoona irratti hirmaattee 11 baatee Sambaree Tafariis warri shaampiyoona waggaa lamaadhaan beektaa lammaffaa baatee baranas Itoophiyaa shaampiyoona 5,000 irratti tokkoffaa kan baate Latta Sambat Gidee immoo qaxxaamura addunyaa irratti Ugaandaa irraa barana kan adeemsifame kiiloomeetirii 6 kan guddattoota irratti kan dargaggoota irraa hirmaattee tokkoffaa kan baate ijoolleen haarofni maqaan amma dhadhamu kan dubaraa kanneen kan dhiiraattis mucaan amma 10,000 irratti hirmaatu Andu'aalam Ballihuun 10,000 Itoophiyaa shaampiyoonaa tokkoffaa kan bahe jechuudha. Kuwwan ijoollee sanaan dura jirtu gabaabaa kanatti jechuu barbaada. Aga guddaan maalirra dorgomtan meetirii hagam maraatoon immoo? 800 irraa calqabee hamma maraatoonis Itoophiyaan wal dorgommii kanarratti ni hirmaatti. Kan 12 kun kan warra 5,000 fi 10,000 malee maraatooniin addatti jira dhiiraaf dubara nama isaanis gara nama 7 irratti hirmaata. Gufachiin 3,000 dhiiraaf dubara hin jira. 5,500 dhiiraaf dubara hin jira. Akkasumas immoo tarkaanfiinis jira. Deebiitti immoo 800 dubaraan guutamee jira. Yeroo calqabaatiif 800 illee amma immoo hamma guyyaan ga'utti atileetonni isaan irratti hirmaatu ammas minimaa guuttachuudhaaf carraaqaa jiru.
Tanaaf walumaa galatti ispoort atileetota gamitti walumaa galatti atileetota gara 50 olii wal dorgommii kanarratti hirmaatan kan jedhu tilmaama. Wal dorgommii gara 8 olii amma 10 jechuudha. Ijoollee jechuun ani 5,000 10,000 kan leenjisu isaan kuwwanis leenjistoonni akkasumas hin jiran ivintii adda addaa tira maraatooniidhaaf leenjisa 3 jira. 500 leenjisa 3 jira. Tarkaanfii leenjisaa 1 jira. 3 gufachiisa immoo leenjistoota 2tu jira. Akkasuma akka ivintiidhaan leenjistoonni baay'eetu jira. Ati nama meetira 5,000tiif hagam leenjifta? Ani 5,000 10,000. Ana Toloosaadhaa fi Sannaayitti nama 3 taanee nummuyyuu 5,000 10,000 qopheessina jechuudha atileetota lamaa sana. Durii waan hin leenjifne atileetota kana yookaan dorgommii addunyaatti leenjiftan tana waan durii hin leenjifne amma maal hin leenjifta obbo Hussein? Istiraateejiin kama duriitus jira. Atileetonni keenya haaluma gaariidhaan akkuma dur beekameen shaakalli saayinsootaa fi kan yeroo eeggate kan akkasitti kennaafii jirra. Kanaaf wanti addaa wanti immoo adda godhuutu hin jiru. Hagam abdattan dorgommii tana ijoollee teessan hagam abdattan? Hagan hundallee sodaan qabnu maadhaaf tanaan durallee London Olompikii achirratti atileetonni keenya ijoollee haarawaa waan hin ta'e malee isaan warri durii kun irratti hirmaatanii hunda jiraniif hagan hunda nu shakkisiisu nu sodaachisu hin jiru. Qilleensillee immoo qilleensa gaariidhaan kan achi kan jedhu abdii qabna. Mooyyuu haala shaakala keenya hojjennus haala qilleensa sanii wal fakkaatu. Baddaa dareellee baddaallee ba'aa gara gammoojjiis bu'aa hunda hojjennuuf ganamas sa'aatiidhaan booda sonno hojjennuuf isa kanaaf baay'ee wanti sodaannee akka rakkootitti fudhannoo hin jiru. Atileetiin tokko torbaan keessatti marroo hagam leenjii fudhate yoo sa'aatii deebifne sa'aatii hagam leenjii fudhate sa'aatii hagam leenjii tura torbaan keessatti? Torbaan keessatti akkuma atileetii ciminaa fi humna isaati torbaan keessatti guyyaa torbas ganamaaf galgalallee fudhatuu hin danda'a. Akkuma barbaachisaa guyyaa yeroo hundaa fayyaa qabaatanii yoo boqonnaa gaarii fudhatan nyaata gaarii yoo kan qabaatan taate yeroo hundaa hin hojjechiifne jechuudha yeroo amma wuddiriin jalatti qophaa'e kana. Fakkeenyaaf sa'aatii hagam hojjeta atileetiin tokko torbaanii tajennuuti. Avreejiin yookaan walitti deebisanii yoo laalle? Wanti hunduu avreejii qaba. Avreejii qaba fakkeenyaaf 5,000 fi 10,000 yookaan 5,000 torbaan keessatti kiiloomeetirii 80 haga 120 akkas hojjechiisuun ni mala ta'a. Akkuma haaluma avreejiin akkanaati isuma keessa 80 hojjechiisuu dandeessa, 90 hojjechiisuu dandeessa, 100 haga 120 warri 10,000 immoo amma 120 calqabee haga 150 kiiloomeetirii 150 amma 180 dirasii hojjetuu waan danda'uuf sama kana kaa addaan qoqqooddee ganama hagana galgala hagana jettee yeroo lama bootaa lama tatta qooddee avreejii fudhatuu dandeessa. Maksimaaf minimaaf avreejii illee waan akkasitti toon hojjetaniif kun atleast yoo atiillee amma shalladeetti kan argachuu hin dandeessa salphamatti. Torbaan kiiloomeetirii agasii fiiguu qabu yookaan fiiguu jechuun gabaabaa taatu maali taatu? Bakka addaan qooddee bootaa lamatti isuma kana fakkeenya dhibba fudhattee dhibba kana torbaan keessatti qooddee achiin immoo guyyaa tokko keessatti ganamas ta'a galgalas ta'a akkasitti addaan qooddee avreejii baaftee akkasitti haalli sun lafa kaa'amee jira. Kun immoo nyaata isaatti murteessaa, qilleensa isaatti murteessaa, dandeettii isaatti murteessaa, fayyaa isaatti murteessaa. Kun akkuma filiisibiliitiitti taa'e malee kun immoo guutuutti kun immoo hojiirra oolanii jechuus hin danda'u. Haalli amma asiin jedhe kun hundi murteessaadha kan hojjechuudhaaf. Torbaan jechuun kun torbaan kiiloomeetiriin 150 tuniin torbaan jechuudha. Akka avreejiitti kanaafuyyuu namni tokko 150 hojjete fakkeenya achi keessatti kiiloomeetiri gara 167 deemuu danda'a. Ganama galgala kiiloomeetiri 25 ta'uu danda'a. Guyyaa tokkotti 25 bootaa lamatti addaan qooddee ganama 15 hojjettee galgala immoo 10. Ji'aatti yoo deebifne kiiloomeetiri 100 ta'a. Akkan kunoo. Akkan itti cabanii itti danfaniitiin waan fuudhanii warri yaa'uun milkaa miilaa fayyaa argadha jenne obbo Hussein illee guddoo galateeffan. An soraa haala keeti gamkiyyaan nagaan bulla. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Hedduminni lakkoofsa uummata Ameerikaa ifa ta'ee jira. Lakkoofsa namoota umriin isaanii guddaa ta'ellee kaan waliin wal bira qabamee naa laalamu heddummachaa jira. Namoonni bakka adda addaa irraa dhufanis akkasuma lakkoofsi isaanii dabalaa jira. Jijjiirama kana magaalaa Teeksaas Hiwustan caalaa kan agarsiisu hin jiru. Hawaasa
duraan lakkoofsi isaanii xiqqoo ture hatattamaan guddataa bakka jiru magaalaa Houston jijjiiramni Ameerikaa keessatti ta'e maal akka fakkaatuuf fakkeenya ta'uu dandeessii jedha gabaasaa Raamen Taylor tujubee dhiyeesse. Yeroo tokko magaalaa warreen adiif laatiin Ameerikaa irra hedduun keessa jiraatan ta'uun kan beekamtu magaalaan Houston har'a garuu Ameerikaa keessaa namoonni sanyii adda addaa hedduun bakka keessa jiraatan taatee jirti. Magaalaan yeroo tokko qabiyyee cimaa warra Teeksaas kanneen safuutti cichanii turte kana jiraattonni ishee hedduun boonuudhaan maqaa ishee hin qabdu kana faarsu. Kanneen keessaa tokko Niikii Vaaskasi. I'm Caucasian and my husband is Hispanic and we have my beautiful mixed babies and Ani adiidha abbaa warraa koo immoo warra laatiinooti kanaaf ijoollee sanyii wal makaa irraa argaman babbareedoo ta'an qabna asitti kun fudhatama qaba. Dayaan Waatanis jiraattuu magaalaa Houston kabiroodha. Everybody has a home here. This is where you should come. Kun biyya nama maraati as yoo dhuftan sinii wayya. Dimookiraaticha kata'an bulchaan magaalaa Houston filannoo bara darbeetti aansuudhaan magaalaa Houstoniin magaalaa koolugaltootaaf baqattoota gammachuun simattuu ittiin jedhan lammii hidda dhalata chaayinaa kan ta'an luba Lii Haasiyaa umrii isaanii waggaa 7 utuu jiranii maatii isaanii waliin gara Houston dhaquudhaan jiraachuu jalqaban. Akkaataa teessuma lafa ishee bara sanaatiin akka sabbata kitaaba qulqulluu Bible Belt jedhamaniif lammiiwwan Ameerikaa safuutti cichan keessa jiraachuun kan beekaman Arkansaa, Mississippi, Georgia fi Tennessee marfamtee ka jirtu Texas yeroo dhiyoo as baqattoota gammachuun simataa dhufuun ishee hubadheen jira jedhu. The Bible talks about welcoming immigrants and foreigners and refugees as well. Namoota biyya biraaf baqattoota simachuun akka namarra jiraatu kitaabni qulqulluun ni barsiisa. Kanaaf akka yaadutti kun jiraattota Houstoniif amaluma uumamaan kennameefi. Yeroo ammaa immoo magaalaan Texas warra kaan caalaa baqattoota akka simattu kan nu godhe sababaan tokko namoonni sanyii adda addaa magaalaa keenya keessatti heddummaachuu natti fakkaata. Akka baay'inni lakkoobsa uummata Ameerikaa haaraa ifa ta'e mul'isutti guutummaa biyyattii keessaa lakkoobsi hawaasa warreen adii heddummaataa jira. Aanaan Houston kan Haaris jedhamtus kanarraa adda miti. Stephen Klamberg waaltaa qorannaa magaalaa Kinder jedhamuuf miseensa. 63-year-old Anglos are not going to be making a whole lot more babies. Warreen adii umriin isaanii waggaa 63 ta'an umrii kanaan booda ijoolleen godhatan. Wanti beekamuun irra jiraatu tokko jaarraa keessa jirru kana jaarraa 21ffaa keessa Houstonis haa ta'u guutummaa Texas yookaan immoo guutummaa Ameerikaa keessatti warra adii caalaa lakkoobsi lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa fi kan hidda dhalata Eeshiyaa lakkoobsi warra Laatiinoo ol guddataa akka hin deemne humni ittisu tokkollee hin jiraatu. Sanyiin adda addaa heddummachuun kun egaa kanneen umriin isaanii guddaa ta'e keessumaa barnoonni isaanii sadarkaa gadaanaarra jiruuf carraan hojii argachuu ka duraa xiqqaate warra adiif rakkisaa ta'uusaa ogeessi qorannaa magaalaalee Stephen Klamberg ni amanu. Every community is seeing a growing middle class and a growing underclass. Hawaasa kamiyyuu keessatti warri galii giddu galeessaa fi gadaanaa qaban ol guddataa jiru. Kanaaf jaarraa 21ffaa keessa Houstonis haa ta'u guutummaa Ameerikaa keessatti gaaffiin inni ijoon dhimma warra galii gadaanaa qabaniiti. Haa ta'u malee dargaggoota jiraattota Houston sanyii adda addaa irraa ta'an sanyiin adda addaa magaalattii keessa jiraachuu akka addaatti ilaalu. Abdallaa Kudraat jiraataa magaalaa Houstoni. People here are used to seeing all kinds of variations and diversity. But if I were to Asitti nama adda addaa arguun waan baratame ta'ee jira. Haa ta'u malee magaalaalee Texas xixiqqoo ta'aniif namoonni adda addaa keessa hin jiraannee fi akkaataan itti uffan addatti ta'e keessa yoon dhaqe moggaatti qoodamuun ni jiraata. Akka baay'ina lakkoobsa uummataa haaraa ifa ta'etti gandi Houston Haaris kutaalee Ameerikaa guutummaa keessaa waggaa tokko qofaa keessatti sanyiin warra Laatiin Ameerikaaf warri gurraachaa kaan caalaa kan keessatti heddummaataa adeeme taatee jirti. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaa. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3 meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15,180 15,630 15,700
15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12110 12130 12140 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata gama keenyaan boru